دنيا ديني نافكني تربيك وبلا نسمته كان يادو دبديكو يافتو كركو بلوك يا كرايون نقافتو أوانا جدون كابو ربي سنا جالتو إلهين كوتك في جلسنا كايتو ربي سنا مررفتو آمين جدا دكيسني رحمة ما كيسنا نين بالكسي دنيا ديني له الحمد والشكر ومسنا فبايتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جراتن هندم تكيسني يو بقى نقال نفتني غرقوما ميديا إيغا كيسوما غويا غيدو كان باين نرجرا سغانتا ددا سني قبسون دندنيا غويا دا كيسوما سدي ترادوبان سني فينا كيسوما كان كوغا كتنا سمتن سنمتو بيكا سمنا غاري سنرا بربانا كيسوما كان كو ناسمتا اوبسينان ميسي Suusee welcome anaarufu sidiin jennee raga hanga xumura sagantaa keenyaatti waan jarri jedhanii gorsa jarri jedhan fuudha. Warroonni guma miidiyaatti maatiin taane subscribe godhaa, maatiin nuti dabalama. Warroonni duraan jirtan like share gochuudhaan immoo nu jajjabeessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء الكفونة جرى جرتو بقدراتن أنا قافوت بكن جرتنتي نجيني في الرحمن ربي اسم فانا حجراتو سنين جتشا هرقا كنين أرقامي منا قوما ميدياتين أرقامي جر قوما ميديا بقى اتنسيجي بقى قمدي بقى كلفاتي كيتي أرقاتي ملكوفتي بقى كنجيسي بقى كون كأمسا مالي بقى هنجيني kanaaf wennaan immoo kana caalaa immoo eddee guddaa bakka guddaa geessennaan immoo si arguun anaaf gammachuu kooti. Inshallah bakka guddaas immoo hin geessa. Bakka guddaa ga'uudhaafis immoo maaltu nu barbaachisa? Tokkummaa, jaalala, kabaja namni namummaa isaatiin kabajamuu fi jaalatamuu qaba. Batalayyette bakki yuutuubii kuni bakka kaan osoo hin taane bakki yuutuubii namni tokko qobaasaa galma ga'uu hin danda'u. Cinaa walii dhaabbatuu qaba. wal gargaaruu qaba. Yoo wal gargaarame malee bakka ga'u hin jiru waan ta'eef kanaaf wennaan warroonni bira dhaabbatanii rakkina salaaltanii tokko harkaa gubatee rettanii karaatti gatuu dhiiftanii isa faana jiraattanii har'a geessanii bakka kanaan geessan borilleen rabbii gaditti isinuma qaba jechuudha. Kanaafuu jennaanii hadaraa keessan isiniin jedha sabummaadhaan gandummaadhaan wal qooduu dhiifnee wal faana dhaabbannee walii wajjiniin tarkaanfachuun nurra jiraan isiniin jedha. Kabajamoo jaallatamoo hedduu ulfaadhaa galatoomaa xiratii keessaniin malee dandeettii isaatiin yookaan qobaa isaa dhaabbatee osoo jedhee waggaa harraayyuu bakka kana ga'uu hin danda'u jechuudha. Namni tokko nama yoo gargaare rabbiinis isa gargaara waan ta'eef isin immoo ulfaadhaa kabajamaa bakka kanaan geessanii obboleessa keenya jettanii bira dhaabbattanii eddee kanaan ga'uu keessaniif guddaa maqaa hordoftoota guumaa miidiyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan amma immoo wanta baratame tokkotu jira. Innis maayini yoo namni tokko viidiyoo gadhiifatee namni tokko yoo inni ebeluu dhufee daawwate malee ebeluun naqeen daawwatu maaliif kun ta'uu hin qabu jechuudha. Hundi namaayyuu waliif laaluu waliif hordofuu akkuma miidiyaa biraa irratti yaani tokko gizeen dhufee gadi bu'ee dhachumaan dhaynee laallee laayikii goonee koomantii dhedheeraa walii barreessinu sanatti viidiyoo walii ilaalanii warra sa'aatii illee bira dhaabbatanii yoo galma ga'an yoo wal jaallatan yoo wal kabajan bakka kamiinuyyuu hin ga'ama. Akka kanatti immoo yoo wal laalanii wal tuffatanii wal xiqqeessanii gandaan amantaadhaan ilaalcha garaagaraatiin yoo wal laalanii bakka kamiinuyyuu ga'uu hin dandeenyu karaadhumatti gufannee amna jechuudha. Kanaafuu innaan dhaamsa koo keessatti kun aadaa godhatamuu qaba. Wal gargaaruun, wal kabajuun, wal jaallachuun namni namummaa isaa qofaan wal kabajuun aadaa godhachuun nurra jira jechuudha. Kanaafuu jennaan gammachuu saammoo qooddattanii mana isaarratti illee argamuudhaan kan jajjabeessitan hundumti keessaniyyuu galanni keessan rabbumaan biraa haa ta'u, galanni keessan bilisummaa haa ta'u, galanni keessan jannatal firdoosiin haa ta'u.
nama jazaa gurguddaa hojjetee khayrii isaa rabbiin biraa argatu isin haa godhu. Guumaa miidiyaan kan kee miidiyaa haqaa, miidiyaa diinii rabbii irratti babal'atu, miidiyaa sabaaf dhaabbatu, miidiyaa haqarra dhaabbatu rabbiin miidiyaa keessiif haa godhu. Kan ololaaf soba waan adda addaa kijiba adda addaa irratti oofamu osoo hin taane miidiyaa haqaa rabbisiif haa godhu. Nama waan gaggaarii waan jaallatamaa waan namni ilaaluu qabu iyyitaa qabaatu tokko hojjetee immoo kana caala bakka guddaa gahee saba ofiitii waan khayrii hojjetee bakka ga'u rabbiin si haa godhu siin jedha. Asumarraan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajniniif jaalalli koo bakkuma isin jirtanutti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti rabbiin galanni haa ga'u sin akkam jirtu ani jira rabbiin galanni haa ga'u edda jirtanitti hordoftoota amma mana gumaa miidiyaan jira hordoftoota gumaa miidiyaa eddoo jirtanitti bakka jirtanitti nageenya rabbii dachaa dirribaan siniif haa baay'eetu jecha fayyaa keessanii ani nagaa kooti rabbiin galanni haa ga'u duran dursuudhaan gara mana gumaa miidiyaa bagana gaara dhuftan isiniin jedha. Jalqaba laayikiidhaan jalqaba isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuudhaan wal jajjabeessaa isiniin jedha. Warri haarawaa taatan immoo sabskraayibii godha. Anam warri nan beekne masiituu hin jedhama. Namasiituu hin jedhama laakki ani obboleetti ishiiti. Ani obboleetti ishiiti goddanyaa ishiiti jechuudha. Ani goddanyaa ishiiti yookaan immoo obboleetti ishiiti naan jedha akkasii har'a mana gumaa miidiyaatti narra argama akkatti babbareedee jechuudha. Uffata haarawaa uffadhee mana isaa sargii wayii waan jiruuf diggisii wayii waan jiruuf gammachuu wayii waan jiruuf jechuudha. Akkanatti uffadhee ofii babbareedee ofii jira yeroo mana hafle yookaan immoo qophii wayii jiru uffata babbareedanii uffatanii deemanii miti akka shari'aatitti immoo jechuudha. Mana sheekan ta'u akkamitti deemasee kan mana sheekaa ni deemanu kan akkanatti godhatanii mana sheekan ta'u qoxoomu maal jedhamu san jechuudha godhamee deemama jechuudha. Mashaar immoo sheeka waan ta'eef mana sheeka akkanatti jechuudha laal ija bichaan mul'ata isinis gadi shaffaname jechuudha akka warra suudiitti jechuudha. Kaas jechuudha amma afaan akkanumatti mana sheekaa akkanatti hin deeman jechuudha bareedaniituma deemanii oduu isinitti dheeresseen jiran dee waan ofii osoo isinitti hin himin maaliifan of hin beektan isinuun beektanii gumaa miidiyaa jechuudha. Gumaa miidiyaa moonii ta'ee jira seera yuutuuba guuttatee jira jechuudha moonii ta'ee jira kanaa achii warabbeedha jechuudha birri lakkaa'u qofa. Nama tokko akkasitti yaada jechuudha. Namni tokko akkamitti yaada? Moonii ta'an jechuudha. Birri lakkaa'u bichaatti fakkaata dhugaa. Keessattuu warra waa'ee yuutuubii hin beekne warra yuutuubii banatee harka hin qabne jechuudha. Jechuma namaa bakka yuutuubiin nuuf kafalee jira isa bichaa dhagaanii jechuudha. Maal jedhani ati immoo maal ka dolaara nyaachaa jirta? Ati dolaara nyaachaa jirta namaan jedhu jechuudha. Warra hin beekne takkasidha. Kanaafiyyuu amma egaa moonii ta'ee dadhabbiin kan jiraatu jechuudha. Bichaa rabbiin jajjabina siifaa kennu kanaan achi jechuudha akka itti jabaattee hojjettu akkuma beektan jechuudha. Mashaar tuubiin bakka guddaa ga'ee ture dhugaa viidiyoo babbareedaa irratti hojjetaa ture jechuudha. Chaanala guddaa ture. Maal godharree egaa rabbi godhee homaan godhanu deebisaniifillee gosh maalumaafii jarri misayii keessa galan ilaalle na fakkaate akkasasiniin jedha baga gammaddee dubbii sitti dheeresseen jira osoo mabruuk hin jedhin jechuudha dura mabruuk alfe mabruuk ganaa ati ilaalla viidiyoo akka chammas chaayinaala mashaar tuubii sanii ol jechuudha isaa ol hojjetta kun iddoo guddaa gaa chaayinaala guddaa ta'a kan uummataaf ta'u kan biyyaaf ta'u ganaa irratti hojjettanii tanaan abdii godhaa hin hojjettamu ati nama cimaadha ati nama gobaziidha nama obsa qabudha nama beekaadha
akkasas sin jedha jabaadhu itti hojjedhu sin jedha mabruuk bagamoonii taate warri moo agamma liivii waliin turanii sa'aatii si taphachiisanii subscribe si godhanii irra caalaa sa'aatiidha jechuudha tan asiin si gargaaranii asii si gahan jechuudha mul'ataa isaanii rabbiin haa kafaluufin jedha jazaa isaanii rabbiin haa kafaluufin jedha yaa ulfaatanuu yaa galatoomanuu atis immoo jechuudha nama gobaziidha nama cimaadha deemtee ijoollee gargaartaa ijoollee jajjabeessitaa kanaafiyyuu atis nama gaariidha itti jabaadhu ganaa bakka guddaatti si eegna mabruuk ani keekii fi wanna fanadda'u saffidee ufeen jira booda fanaddaadha akkasumas jedha har'a mana sheek mashaar gumaa miidiyaa chaanaala gumaa miidiyaa irratti argama ani obboleettii masiituu miti naas mana kee deemtanii sabskraayibii na gochuu barbaaddanis deematoo sabskraayibii na godhaan jedha har'a akkatti bareedemmaa deemtanii sabskraayibii haarawa argachuu qabda jechuudha obboleettiin tiyya masiituu jechuudha akkasiin jedha sinan jaaladha sinan kabaja wal jajjabeessa haarawwataa tan sabskraayibii godha wal jajjabeessa sinan jedha turtii gaarii amma eessattan argama beektani mana halaqaa kiyyaa jechuudha mana halaqaattan argama halaqaan maal jedhama halaqaa maal fana fakkaatu maalumaafuu mudiira mana mudiira tan jira jechuudha mana mudiira immoo babbareedanii uffatanii deemanii turtii gaarii sinii baata. عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا تشانالي قما ميديا جلت ورقمتن أندم تكيسانيو أكم جرت فياكيساني نتناقا قبنا الحمد bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha hordoftoonni chaanaalii gumaa miidiyaa jalatti warra argamtanii adda gara mana gumaatti argamnee jirra gumaa congratulation baga gammaddee baga rabbiin firii dadhabbii keetiitiin si ga'e isin jetti suusiyye zeenu asmaanii obboleessa keenya baga gammaddee baga rabbiin firii dadhabbii kee kanaan si ga'e egaa kunis gahee jedhamee hin dhaabbatamu kana caalaatti immoo rabbiin nama waan gaarii hojjetee ittiin milkaa'u rabbi si haa taasisuun siin jedha asmaanii baay'ee tokko siif gammadeetiin jira gammachuu kee qoodachuuf gara mana keetiin dhufee rabbiin immoo kana caala nu haa gammachiisu obboloonni koo kanaan durallee si bira dhaabbatanii sheer laayik komantii gochuun si faana turanii galatoomaa jennaanii akkasumallee obboloota keenya walaa jajjabeessinu sheer laayikii waliif hagoonu yuutuubaroota reef dhufaa jiru hundumaa birayyuu haa dhaabbannu walaa guddisnuun dhaamsa kootiin isniin jedhaa wal tuffachuu dhiisnee gara wal akka wal beennuun deemuu qofa osoo hin taane nama hin beennes nama beennus hundumayyuu wal jajjabeessuu wal faana guddachuu rabbiin haa gargaaruun isniin jedhaa maaliif namni tokko qophaa isaa waa tokko gochuu hin danda'u muka tokkoyyuu qophaa hin boba'u waan jedhamuufi soo kanaafiyyuu hundumti keenyallee wal gargaarre akkuma kana gammachuu waliin nama qooddatu rabbiin haa taasisuunis nin jedha kun dhaamsa kiyyaa obboloota koo yoo wal gargaarre bakka guddaa hin geenya nuti baay'inni keenya hunda nama akka caalu hin beekna garuu hojii irratti agarsiisuu irratti immoo baay'ee booddee jirra waan ta'eef obboloota koo walaa gargaaru walaa guddifnu ijoollee liivii irraa jiranu nama lama nama sadii arginee bira akkan dabarfannee bira amma dandeenyu tokko itti bannee fi warri moobaayilii lama sadii qabdanullee liivii nama jirra yoo jiru argitanii itti bantanii fi akkuma kana wal jajjabeessuu wal gargaaruu gammachuu walii qooddachuu rabbiin waa uffaqunis nin jedha asumaan gumaa miidiyaa baga gammadde jechuudhumaaf hin dhufe naaf hin mijanne viidiyoo mana keessa taa'ee waraabuuni egaa hundumti keessan iyyuu bakka jirtanitti naaf galatoomanis nin jedha turtiin ufaana gootaniin galatoomaa رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي ما ننوكن آمين يا ربي ما ننوكن آمين يا ربي يا الله آمين ما نصباتك آمين يا ربي نوكن آمين يا ربي يا الله آمين يا ربي والله مزيد جا آمين يا ربي قرقا آمين يا ربي قرقا آمين يا ربي يا الله آمين والرجال تسا آمين أبو وجيرو آمين يا ربي نو قرقا آمين يا ربي نو قرقا آمين يا ربي يا الله آمين يا ربي آمين مانا آمين من تجي آمين مانا آمين ناري
يا رب تاسس معنا بركة قبو يا رب تاسس يا رب يا الله يا ربي توكو ستر ماتك يا ربي بيني كيتي يا رب ترمى يا رب يا الله بيني بركة يا رب كني يا رب كني دو بركة يا رب تبدل يا رب تبدل يا رب يا الله إساءسي إساءتشي يا رب يا الله يا رب جولك يا الله ديماني وجران يا رب آسدي يا رب الراقد يا رب الراقد يا رب يا الله ستاو ديمو ستاو يا رب الراقد